ለምንድን ነው መጀመሪያ ምንድነው ያላት መጀመሪያ ክፍሏ መርፌው ነው መርፌ አለሽ ወይ ሲላት ገላምጣው ሄደች ገላምጣው ሄደች አዎ ገላምጣው ስለሄደች ለምን አልመለሽልኝም ብሎ መልስ ስላልሰጠችው የለም አለ ስላላለችው ነው ይሄ ሁሉ ዱላ የደረሰባት ባጭሩ እዛ ክላሲ ናሚቲ ከሰናዋሜ ኡፈታ ኡፊ ኡፍራ ያሴ ጀለባም ለነ ኡፍራ ባሴ ቁላ ኖርማላይሳ እንዲ አርጌ አልኩት ከዛ ኮቱ ነይና ራቁቱን ሴትዮዋ ክፍል ገብቶ ሁሉንም ልብሱን አውልቆ ነይ ይሽኛለኝ በወገቡ ተኝቶ ማለት ነው አሞኛል አልኩት ነገሩ አሞኛል ሱኒ akaa jaabaatti አይዞሽ እንቦይን ሲገርጋራንት አማ ሙቤን ሲገርጋራ ሙቤን ሲብረጅራ አንሞ አቲ ኮፈሌ ደቴታ ኮፈሌ ጉጉማ ሞኤሰ ዳአና baay'ee tokkotti jechuudha kanaafuu viidiyoo nama argitan kuni viidiyoo ijoolleen namni biyya keessa taa'ee biyya ambaa keessa taa'ee biyya keessa taa'ee gara dhalarraa ta'ee dubartiirraa ta'ee dhiirarraa ta'ee sirii namatti godhatan Rozaan gaafa xinti dura viidiyoo tokko hojjette baay'ee miira keessa biyya galchite boottee gadhiifte suni viidiyoo sirii natti godhanii wantoota akkana mana kee keessatti waan takkaan argee jette amma namni jechuudha samuuni kana wanni deemamaa jiru online kanarratti waan baay'ee nama gammachiisu sheetichi suni ustaaz arusiin suni nama wallahi nama jabaadha jechuudha karaa isaatiin namoonni hedduu nama fayyaa argataa jiran warroota sirii warroota nama maraachan kana hiikaa jiran jechuudha mucaa kana wanni kun wayi qunnama gaaf durallee waan kana dubbattee jirti maatiin isii kun mucatti kana maaliif waan kana deemanii yookiin karma onlineetiin iyyuu isiin kun hin jirtu mucatti kana akkatti dhabne asiin dura wanni akkanaa kun hin jira jedhanii maaliif karaa kanaa sokuu didan namni gizee amma viidiyoolee samuuna kana yoo dhageeffattanii iddoo takka bakka sheetiisan baay'ee nama hedduu irraa tagatti gamadaa jira ijoollee hedduutti dubartiin takkittiin nama sadii ta'anii dubartii takkittitti siir hojjetu jechuun ani ilmi namaa kun ka biyya keessa qamadii isii gurguratte ka biyya alaa jechuudha dirhaama jettese dirhaama kuma meeqetti kuma torba kuma saddeet jette ka suudaantichatti kennite jechuudha mee maal isii fayyada isin kun yoo maniteete maal isii fayyada kun akka haati kiyya jiraattee akka haadha isii jiraachiftee jiru gaariin jiraachif subhanallah isa ilmi namaa kun hin jiru jechuudha keessattuu ijoolleen biyya arabaa dalaydan kun akkamti sirii namatti gochuuf yaaddan miimaanni wanni ati argattu isillee carraa isiin qabda ofii dalagattee wayirran gootu ati fakkeenyaaf amma laala isiin namicha gibira waggaan hin gabbarti akkasii agaruu viidiyoo sagalee waan sun jechuudha gibira waggaan hin gabbarti kuma diidama faa gabbarti si'a waggaa kun liqaa duubee hojjeta keessattuu sirii suudaanii badaadha bar siriin suudaanii biyyaa nama baasa lubbuu sin jiraachisu sin ajjeesu horoomaa si baasa sirii hamaadha siriin suudaanii jechuudha akkam gootan maaluma isinii godhamu amma intala kana jechuudha yaadettan malee takkii nama sirii akkuma isin dura jette kana sirii itti godhate ijoolleen kennammoo jechuudha biyya keessatti sirrabbaa biyya leebaan irrabbaa biyya keessatti biyya ambaa deemanii dalaganii mana namaa dalaganii sirii dalagan ka biyya keessa qamadii gurgureetanii qamadii kumtaala haga kanaa gurgureetanii birri kuma haga kanaatiin dalaysiisee kuma haga kanaa yookiin kuma 20 yookiin kuma maaliyetti maatii dalaysiiftee maaluma isinii godha sirii maal isin godhatan kun dhiigumaa namaan dhuguun kun maaliif fayyade ati erga dalagachuun keen oolee dalagattee of hin jijjiirtu nama dalagatu hommoo maaliif ittiin naafan ijoollee hedduu dhala ammallee jira gaafa isiin dhiirri jaalattullee akka isiin hin jaalatamne ka godhutu jira waa hedduu jira war lafa kanana waa hedduu jira waan sirii kanaa kun namni sitti godhu fagoo biraate miti fira sitti godharra guddina firatu akkatti bakka guddaan geenne si godha fageenya biraan jiru war fageenya biraate miti warroon nama akkas daddalagan kun fageenya biraate miti ustaani sun immoo warroonni waan akkanaa qabdan jechuudha ustaazni sun immoo ustaaz arusiin suni ustaaz aruseen nutiyu ustaanni sun mallaqaan hin dalagu rabbi isaati jedhee warroota waan kana namarratti dalaganii kaa jira
amma immoo as deebi'aa dubbiin garam deemaa jirti. Ustaani sun akka nama mallaqaan dalagu feekii akkaawuntii feekii banatanii karaa keessatti nu dubbisanii mallaqa gaafachaa jiran. Kanallee mootu isinillee barumsa ta'a. Warroonni fayyaa keessan badadachuu barbaadan ustaaza kana bira deema. Online isa karaa TikTok isaatiin YouTubein qaba kaaniin beeku garuu qoyaa laala wanta isa jala seenachu karaa YouTube isaatiif yoo YouTube illee qabaate yookiin karaa TikTok isaatiin seenatii fayyaa keessan of badada. Joon namoonni hedduu warroonni biyya keessattuu akkamitti arganna ustaaza kana nama hedduutu jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuu kaasanii warroonni biyya keessa warri isa hordofan jechuudha. Hedduu takka baay'ee tokko dinqisiifatan ustaaza kana jechuudha. Inni bakka inni jiraatu bichaa meeqa hedduutti hiika namoota hedduu akkatti hurgufaa jira. Imimmaan boochisaa jira warroota siirii dalagan warroota maajikii garagaraa namatti godhatan nigdi irratti godhatan akka namni dalani dalagu hundarratti godhatan. Fayyama namaa kanatti ani beeku waan sit akka ati ambiroota akka ijaaran akka ati mallaqa kee akkaawuntir wantoota akkasiisan waan nama ijoolleen himachaa jirtu kun miidiyaa kanarratti waan nama jibbisiisu jechuudha. Saraha maal isin fayyada dhiiga namaa dhuudin atiin daladan maaliif akkas goota anna ajaa'ib maaliif akkas goota maaliif itti godhatte akka isin jiraanne akka isin dalagattee bakka tokko hin geenne waan akkasiiti. Isin galee na ajaa'ibee dadhabe. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya hundi keessan warri biyya alaa jiru tokko fayyaa tokkoon qabu. Tokko hundi isaatu tokko jechuudha. Rozallee amma fayyaan isii karaa kana. Mana baasee ka dabarsu jira bara akka jinniititti jechuudha seeriin tokko. Namnumti hiriyyama isii ta'ee yookiin immoo isima fakkaatee ka isii dabarsu jira. Abbaan Rozallee qabsiisee dhiisee rakkoonni takka wanni godhu jiru. Intala tana waatu duuba jira. Intalli tun akka eessa dhayti karaa namicha isheeticha kanaatiin hordofuu qaba. Maaltu mana ari'ee baase? Roza jechuun hin beeytani. Kana bakka amma laala. Amma gaafa miidiyaa kana miidiyaan kun bar faayidaalee hedduu qaba jechuudha. Faayidaan inni qabu faayidaa hedduu qaba miidiyaan kun nama turraan beekne malee. Namoonni hedduun hara baafachaa jiran ammallee rabbiin hara nu haa baafachiisu. Namni hedduun hara baafachaa jiran. Ilaa waan biraa dhiisaa wanti Araba irratti deemaa jiru waan addaati. Wanti Itoophiyaa irratti deemaa jiru ijoollee Itoophiyaa irratti deemaa biyyuma keenya keessattuu jechuudha. Wanni deemaa jiru waan addaati. Bakka kun nama addunyaan bar kabiyya keessallee namichi baasheetichi sun baasaa jira. Warra biyya alaa qofa yaasaan jiru. Kan miidhamaa jiru garuu irra guddina biyya alaatirraa ijoolleen biyya alaa jirtu hundatti warra siiriin godhame jechuudha. Akka malleen isaanii walitti hin qabamne akka isaan waan godhanne akka isaan warri isaanii jijjiirre akka isiin dalagoo dhabdee mana teettu akka isiin hojii tokko Arabaa hin deemne bakka ijoolleen himantu sun waan akkana keessaa dubbata jechuudha. Laalaa turre guyyaa tokko halkan guutuu jechuudha. Akkasii sheeticha san namni biyya keessallee namni biyya alaallee silaa namoonni biyya keessallee hedduutu hordofaa jira. Gara gameen isa arganne gara kamiin waan kana ofirraa fala bakka. Waan bira taranii ijoollee daa'ima faatti godhatan barumsa irratti ka godhatu jira. Ajaa'ibaa bar wallaahi ajaa'ibaa kittina ajaa'ibee akkamitti waan akkanaa dalagan akkamitti bakka gaaf keessatti qaqqabdee laattu jechuudha. Kana isin jechuu barbaada viidiyoo biraatiin amma walitti deebi'uuti nagaa naturaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja.